Harka fuunee akkam jirtu abdiidha miiltota eegirra chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatiin kutaa kana keessatti wanti nuun wajjiniin ilaallu waa'ee return statementidha. Yeroo darbe waa'ee meetidii wajjiniin ilaaluu keenya ni yaadatama. Akka fakkeenyaatti isin yaadachiisuudhaa fi meetidii yeroo create goonu keessatti main meetidii keessaa ala gochuu akka qabnuu fi akkasumas immoo waa'ee meetidii keessaa waa'ee staatikiidhaa fi void ishee jettu kana yeroo biraa itti deebina jennee turre. Ammaa fi ishee kana yookaan immoo isheen kun maal return statement ishee jettu kanasitu wajjiniin ilaalla jechuudha. Amma asitti void jedhee jira fakkeenyaaf haala kan biraadhaanitu hojjennee wajjiniin kan ilaallu ta'a jechuudha gabaabaatti. Fakkeenyaaf kanneen barbaade meetidii lakkoofsa lama walitti hedamuun barbaade jechuudha. Kanaaf iyyuu bakka kanatti maal jedha staatikiin jedha. Staatikii ergan jedhee booddee waa'ee ishee kana yeroo biraatti deebina. Ammaaf garuu return statementidha kan staatikii taante barreeffamtu jechuudha. Return statement jechuun immoo meetidiin suni gaafa wanta sana hojjetee xumuru yookaan immoo gahee isaa sana gaafa xumuru vaaliuuni gara waan itti nuuf deebisu qaba jechuudha. Vaaliu ni return nuuf godhutu jira jechuudha. Bakka koolii ta'e sanatti yookaan immoo lafa waamame sanatti jechuudha. Isa kanaaf iyyuu fakkeenyaaf anas keessatti intiijarii lama walitti hidhee kan naaf deebisuun barbaade kanaaf iyyuu bakka kanatti maal jedha intin jedha jechuudha. Deebi'eemmoo keessatti immoo maal jedha fakkeenyaaf maqaa waan kooti sanaan kennaaf jechuudha. Meetirii sana maqaa meetirii sana ergan kennee booddee mallattoo kanan kan mallattoon kun immoo kan maal argisiisudha jechuudha. Meetirii ta'uusaa kan argisiisudha. Deebi'ees immoo paaraameetirii yoo qabaate as keessa goonaa jechuudha. Meetiriin kun immoo kan inni nurkaa fuudhu wanta lamadha. Lakkoofsa jalqabaa walitti hidhamuu fi lakkoofsa lammaffaadha jechuudha. Isa kanaaf intiijarii lama nurkaa fuudha sababii ta'eef nam waan jenna lakkoofsa inni itti aanu maal jenna namtuu jennaa jechuudha. Kana jechuun lakkoofsota kana lamaan nurkaa fuuchuudhaan maal nuuf godha jechuudhaan immoo value isaa erga walitti hidhame booddee maal nuuf godha return nuuf godha jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo wanti nuun fayyadamnu maalidha keywordii returnidha jechuudha. Returniin keywordii achi keessatti beekamaa ta'edha jechuudha. Kanaaf yoo return erga goone booddee immoo maalidha wanti nuun return goonu isa jedhu immoo ilaaluudhaaf fakkeenyaaf anasitti waan biraa variable biraa create godheen bakka kanarratti maalan godha value sana lama walitti hidhee kan ofirratti qabatuni godha jechuudha. Fakkeenyaaf namtuudhaa fi nam waan kana kan walitti hidhuu walitti hidhame eenyurra ta'a jechuudha. Result variable result jedhurra ta'a jechuudha. Inni kun erga ta'e booddee maal nuuf ta'a jechuudha. Resultiin isaa return nuuf ta'a jechuudha. Haala gabaabaadhaan hubachuudhaaf jechuudha. Vaaliin kun return nuuf ta'a jechuudha. Amma gaa fakkeenyaaf meetiriin yeroo hundumaa meetirii define gochuun wanta tokko wanta waanii ta'uu hin qabu yookaan programming keenya keessatti wanta jijjiiru tokko hin qabu define gochuun dirqama maal gochuu qabna koolii yookaan invoke gochuutu nurra jiraata jechuudha. Amma fakkeenyaaf anas keessatti meetirii addii kan jedhamu akkasumas immoo paaraameetirii lama kan of keessatti qabatee jiru yookaan paaraameetirii lama kan fudhatu akkasumas immoo waan inni return godhu intiijarii kan ta'e define godheen jira jechuudha. Garuu meetirii kana irratti ammayyuu maalin godhe hin fayyadamne jechuudha. Fayyadamuudhaaf immoo maalin godha gara main meetiriitti deemeen bakka kanatti maalin jedha fakkeenyaaf addii jedheenin lakkoofsa walitti hidhuu barbaade fakkeenyaaf tokkoof lama walitti hidhuu barbaade yoon ta'e haala kanaan godha jechuudha. Kana ergan godhee booddee fakkeenyaaf programmii kana yoon amma raanii godhe iski result isaa ni ilaalla jechuudha. Resultiin isaa homaa tokko yoo qabu jechuudha. Sababiin isaa maaliifidha? Waanii keenya irraa jechuudha. Bakka kana resultiin isaa return haa ta'u iyyuu malee maalin goone jechuudha. Nuni akka inni view godhu yookaan immoo konsoolii gubbaa irratti akka inni maal godhu goone akka inni display godhu goone jechuudha. Kanaaf iyyuu maal goone jechuudha. Bakka kanatti right line erga jennee booddee as keessattitu akka inni value achirraa deebi'e sana return akka inni ta'e ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroon kana godhu keessatti maal gochuutu irra jiraata jechuudha. Tokkoof lama walitti hidhee value isaa immoo result ishee jettu kanarra variable kanarra kaa'amti inni bakka kanatti jechuudha. Isa booddee garuu maal ta'a value'n suni gara maalitti return ta'a jechuudha. Gara main meetirii keenyaatti dhufe return nuuf ta'a jechuudha. Sababiin isaa maaliifi meetirii kana value return godhu sababii qabuufidha jechuudha. Kanaaf iyyuu fakkeenyaaf ammoo start yeroo goonu keessatti value nuun argannu meeqadha 3dha jechuudha. Tokko hidhuu lama meeqadha 3 jechuudha. Kanaaf iyyuu haala kanaan meetiriitti yeroo gargaaramnu keessatti returniin kan inni nu gargaaruu fi at least yoo xiqqaate wantoota lamaafidha jechuudha. Tokko value deebisuudhaafidha. Tokko immoo indiidha yookaan immoo
vaaliin kun erga return ta'e booddee fakkeenyaaf jechuudha. Vaaliin kun erga return ta'e booddee maal ta'a breakout godha jechuudha meetirii sana keessa. Akka fakkeenyaatti ilaaluudhaaf console.write line jennee bakka kana keessatti callisnee adding jenna. Kana booddee saving godha. Ergan kana godhee booddee maalan godha starting godha jechuudha bakka kana. Kana booddee sadii naaf baaseera. Garuu bakka kanatti maal jechaa jira? Unreachable code detected line 21 faara jedha jira. Line 21 faara wanta jiru laalluudhaaf immoo maalidha? Kunoo isa nama barreesse kanadha jechuudha. Sababiin isaa maalidha? Return statementiin yeroo mara maal godha jechuudha? Terminate godha jechuudha yookaan immoo breakout godha jechuudha. Sababiin isaa value keessa jiru gara kamitti return godheera? Gara meaniitti return godheera jechuudha. Gabaabatti return typein kana fakkaata yookaan return statementiin kana fakkaata. Akkaataa fayyadama keenyaatti bakka kanatti jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf string return akka nuuf godhu yoo barbaadame string jenna jechuudha. Kanaafiyyuu haala kanaanii gochuutu nurra jiraata jechuudha. Kana fakkaata kutaa itti aanu wal argina. Yaadaaf qe'ee qabdan koomentii gubbaa kaa'uun dagatina. Galatooma.